أشهد سجلي كركاس أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله تكبير الله أكبر لما إسلامات نبي يا دكتور إنيو بابا كي أنت بابا أنكم زيني والتا تاني الله أكبر قرآنك أراشا دكتور تبو مالا كتب warra utooti quraana qara utooti quraana qaraatu warra baaba shaadaa qabatu jedhanii maal jedhu أشهد جل إسان ما شاء الله isaan ma shaadaa qabsiisu أشهد Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله ربي ملك kan nugaan gabbaramu takbir baka eshi enyu kan shaadaa qabatu tilmaama enyu kan shaadaa qabatu enyudha kiristaana qabata كل زمان kiristaana qabata na tamache जूरी तो को सेकंड लायो जूरी तो बस यार सेकंड ना लांता नहीं enji दर्शन kotu Pala may nanggala inumin waan ajaa'iban sidan dhugaa rabbi. Thank you jedhi thank you barsiisaa holotaa godhin. Thank you barsiisaa holotaa. Bakka hayyee kallattii mangala sagantaa keenyatti hela barruu jazaakumullahu khairan sagantaa shaadaa qabnaa ilmaan namootaa dukkana jibbee ifa filatee cinqii kurii jibbee dinqii islaamummaa filatee jira kallattii maan gara shaadaatti dabarraa ustaasonni keenya dubara jiranii gara shaadaatti tun darbiinii mee afaan lama sadii dubbanna. تفضل Facebook. Kan. Okay. Okay. Enggak. Haye, ibda'u bima bada Allah bi. Kita bunuh. वीडियो अच्छी जमा रहा Video jam mana ya, Tima? Jamare reti jira. Cufte. Lakin cuba mana? Lakara. Oga. Sah. Hayyee deemuudhaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota keenya fagoo dhihoo keessaa alaa baadiyyaa fi magaalaa teessanii kan hordoftoonni keessan akkam jirtan nagaa keessan egaa har'a sagantaa ajaa'ibaa sagantaa guddaa sagantaa dinqii sagantaa ajaa'ibsiisaa qabna jechuudha. Inni sagantaa maalitii sagantaa ilmaan keenyaa dukkana kufrii dhiisanii ifa islaamummaa filatan sagantaa akkasii jira jechuudha. Meeshaa tokko takbir akkasii namoota hedduudhaan marfamanii jirra dhaabbata guddicha islaamaa raamaa kan daawwaa karaarraa godhan akkasumallee daa'ii keenya beekamaa abaasaa akkasumallee nama keenya nama guddaa jaallatamaa keenya irratti kan argamu sultaan alkeer akkasumallee barsiisaa holotaa aktiivistii keenya akkasumallee bareedaa bayyuu keenya ustaas Sayyid Hussein yookiin Sayyaa akkasumallee barsiisaa ifaa fi Isaan rahmada. wajjin argamne jechuudha. Asaanii balaan nama deema. Nama leessi? Laki. Itti fumuudhaaf? Nabiin. Ustaas. Oma akhirati kunille. Oga. Shahada bagule. Itti fumuudhaaf? Hayyee. هذا هو المريض اللي نازل Bakiroo wajjin asalaatan Allahu Akbar. Egaa amma kan biratti argamtu mucaa barsiisaa ifaa yookiin paasteera duraanii maabiraatu kan taate obboleetti keenyatu biratti argama. Isheenis eenyu akka taate maaliif islaamummaatti akka dhufte nu ibsiti. Beessa dura barsiisaa ifaa yookiin kanaan dura paasteer maabiraatu jedhamuudhaan kan beekamu isa dubbisa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Nagaadha. Egaa isin islaamummaa keessatti gatii guddaa kaffaltanii maatii keessa dhiistanii yeroo dheeraadhaaf kophaa keessa kan jiraachaa turtanidha. Sana keessatti gaddabuu gammachuu guddaa qabdan. Karaa islaamummaatiin gammachuu guddaan qaba. Allahu akbar. Gammachuu guddaan qaba. Wanti kun wanti na gaddisiisu tokko jira. Wanti na gaddisiisu dhimma maatii. Dhimma maatii. Dhimmi maatiin kiyya immoo dhammi maatii kiyya maal ta'an
aku ibidda keecha jedhan sikara ibidda adeeman wallahi boo'ee gisee dabarse tokko jira musliimtonni ibidda keecha inni jira ijoollee biyya adaraa jedhee boo'ee dabarsee jira arganii akka argaataa karaa adamaa imalee kan tureessan isaanii daandiitu muujjeen dura kaasee baay'ee gammada akkasumatti ijoolleen biyya karaa kanaaf islaamummaa keessatti bal'attee rakkattee argattee dhabdee jiraachuun keessatti gammachuu guddaadha. Garuu yaaddoo guddaa akkasitti ta'ee maatiin kee dukkana ofii keessatti hafuu fi kaadhee wantoota ibidda jahannam ta'uu isaaniitu si yaaddasaa ture jechuudha. Maarree galatooma egaa hamma maatii keessaa namni tokko gara ifa isin argattanii argachuudhaaf deemaa jiru miiggara isaanii ta'a dabalu. Akkam jirta? Nagaadha sagalee kee kaasi. Okay, maqaan kee eenyudha? Badhaatu. Waggaan kee meeqa? Sagalitti darbuu fi waggaa sagalitti darbuu fi Allahu akbar. Isti takbir. Allahu akbar. Gara islaamummaa gaafa dhuftu namatu si sossobee, si rakkisee, si doorsisee, maallaqa sii kennee siif deemu jaallattee ma dhufte? Allahu akbar. Islaamummaan kun dhuguma ta'uunsaa sii galee dhufte moo namatu si qoomsee naan dhufte? Jaallattee dhufte moo nama si qoomse? Allahu akbar. Allahu akbar. Gisee abbaan kee gara maaltu dhagaa? Hayyee islaamummaan kun amantii sirrii, amantii dhugaa, amantii rabbi ilma namaaf jaallatee kennu rabbi biratti ma fudhatama qabu ta'uunsaa sii galee dhufte moo calluma jettee dhufte sii galeera? Sii galee? Allahu akbar. Akkasumallee gaafa abbaan kee gara islaamummaa dhufu gaafa adaamaa turte mi maaltu sitti dhaga'amaa ture mi? Baay'ee boosse maaliif boosse? Ajii islaamummaan kun maal sitti fakkaata ture dur? Sagalee xiqqoo sholluu kaasimu? Namnis gisee naan jedhu isaanii seexanuu Ishi. Kazalmuu waan jiran jedhu. Kazalmuu isaanis immoo seexanuu nama jedhu. Ishi. Kazalmuu ziman jedhan. Amma ure. Amma immoo isin Allahu akbar. Allahu akbar. Dur yeroo naan jedhanii islaamni seexana naan jedhu. Ani immoo ziman jedha kanaaf bu'aan ture. Hamma immoo jaalladhee seexana ta'uu dhiisuusaa bare amantii ta'uusaa beekee gara islaamummaatti dhufaadha jette maal jettan? Allahu akbar. Akkamitti argatte abbaa kee erga addaan baate? Maali baaba maal gochaa jirta? Laa, silkii madhaabate. Muqaanis nagari. Silkii madhaabate baakki. Bilbila biraa dhaabaa waaqa. Lafaa jijjiiraa bilbila. Rakkoon kun. Yaada isii. Deebii kaasayyaa. Utuutti buttee waraabni harkaan qabdee gaarii. Yoo. Sayyaa. Irra gootee fokas gootee. Utuu dhiistee safa. Namni dubbatu waan ta'eef. Warri laayibira jirtanii dhugaa dubbachuudhaaf waan ajaa'ibaa dhaga'aa jirra. Waan dinqiitu gurra nu bu'aa jira. Allah. Akshin. Maarree abbaa kee wajjin akkamitti wal agarte gaafa abbaa kee argatu immoo maaltu sitti dhaga'ame? Akkamitti agarte abbaa kee? Sagalee? Okay. Ammati shahaadaa qabachuudhaaf islaama ta'uudhaaf qophooftee jirta? Takbir! Allahu akbar. Hayyee kallattii maan gara shahaadaatti haa dabarru waan jedhu ana duukaa jirti. Akkasii. Ashhadu. Sagalee kee olkaas. Ashhadu. Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulillah. Wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Takbir! Allahu akbar. Mammu afaan Oromootiin duukaa jirta. Ragaan baha. Ragaan ba'a. Haqaan gabbaramaan Allah qofaadha jedhee. Ammas ragaan ba'a. Nabiyyuun Muhammad nabi ergamaa rabbiiti jedhee. Ergamaa rabbiiti jedhee. Isaan yookiin Iyesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti jedhee. Inni ergamaa rabbiiti malee
waaqamiti ergamaa rabbiiti kan dhugaan gabbaramu kan waaqeffatamu rabbi tokkicha qofaadha. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Egaa ati irraa kaastii musliima taatee jirta. Maashaallah. Naaf itti fufa? Okay, itti fufa. Egaa obboleettiin keenya kuni waggaa 9dhaa irraa kaastee wara. Rakkoo? Abballee yaadirraa fuudhe tokko. Eshi, afsheen godha. Egaa nuutittiin kuni waggaa ishee 9dhaa har'aa gara ifa abbaa ishee argatetti deebitee jirti. Mee amma kana fakkaatti islaamummaatti akka seente immoo ifa islaamummaan maal fakkeessa laata? Galumaan nu eegaa. Allah. Allahu Akbar! Maashaallah. Allahu Akbar. Pause. Paus, what do I do? Where is انتظروا قليلا انتظروا قليلا يا Obsaan nu جماعة eeggadha. انتظروا قليلا بالصبر بالصبر حياكم الله ربي إسنها قمت جيسو ربي أبدي كان اللي وان قم دمك أبو هندا نساها قمت جيسو آمين. اللهم مي الله أكبر جلاسة يا أصحاب الكومنتات Kaafee caala. الله أكبر والله قنا maatii guutuun dhufe inshallah. Inshallah. Rabbi maatii guutuu hafi jaa. آمين يا والله رب. Rabbi يجازيكم guutuu isaanii hafi jaa. آمين Aboo mana isaa, konkolaataa isaa, Amiin. masjida isaanii Amiin. wallahi isaanii jaalladha. آمين Faddal. hooggantoonni ol aanoo dhaabbata rahmaallee dhufanii jiru guyyaa har'aa أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اصبروا قليلا اصبروا قليلا سترون شيئا عجائبا اوكي اوكي. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. الله اكبر. اوبسا يصير اوبسا. Obsa wallahi obsa. اوبسا يصير. اوبسا انا غرومسا دوجين. اوبسا اوبسا تاريخ ارغتني. تفضلوا تفضلوا. تفضل ما شاء الله. ما شاء Gambar الله. apa? Oke? ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. الله اكبر. الله يبارك. ابو سي هبريت سوفي. عبدي ربي سيابريت. اسلام ما سي بريت سي وهند سي هبريت بو. Amin. ما شاء الله. الله 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 ما شاء الله. اوبسا اوبسا. الله اكبر. الله اكبر تكبير تكبير. تكبير يا جميل. Lihat sama lihat baru, lihat sama lihat. الله اكبر شوف شوف الله Lihat sama أكبر. lihat baru. يا جماعة قبضتني تاريخ قدي إسلام من أمام أكنا مبارك أمام أكنا مسجد دنيا رتو. قبضتني ما قبضني رجلاتي بريسا يوكاكو بيت لكوفس تكونك بريسا mucaa ammaa erga islaamummaatti seentee maal akka isheen fakkaatte mee amma Allahu akbar Allahu Akbar. yaa salaam Ya salam. Ya Betul betul. لما جدنا متكنا Allah 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 Allah. Kuno kana fakkaati amma kuno islaamummaan akka nama bareecha. yaa salaam Akkas nama jijjiira. Mi nagaadhaan akkam jirtu nagaa keessa. salaamu alaykum Salaamu alaykum. salaamu Sagalee alaykum guddisi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Akka bareeda. إتهاسي Ijaasa ummata kana islaamummaan kana fakkaata jedhamu. sige ما واجد وين في تجري ما لما أسكت سلام Wani islaamummaan waami. islaamummaan hayyee aaya dubbadhu waan beektu ummata kana Kottaa kan islaamummaa akka koo bareedaadhi. islaamummaatti kottaa islaamummaan nama sattaraa nama uwwisaa نعم بريء nama bareechaa Jirtanii? kabaja namatti godhaa Ayyee abad Allah salaateen isaan battee itti gammachuu irra jirtis akkana hayyaakum Allah أكبر Abba kottu kuma bee tokko. Kottu kuma bee dufti dee. Dafa abba. Argami. Egaa iddoo keessatti nuu deebi'aa kabajaani. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya amma istiidiyoo hawwii jannataa keessa istiidiyoon hawwii jannataa kaayyoo isaa isa baname isa kana waan ta'eef
Mucattii keenya mucaa keenya kana daa'ima bareedittii kana kun akkasitti bareechi islaamummaan kana fakkaatti yeroo kee dhaabadhume akkasittiin jijjiiramtee jirti jechuudha. Maashaallah maashaallah jedhamni keessanii mabeeku maatusti dhaga'ama. Dhogaa. Yaadee beekta? Radduun hundumaa danda'a. Mee bareedu tokko maatusti dhaga'ame gammaddee sirrii gammaddee. Allahu Akbar. Egaa sagantaa biraa namoonni deemuutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Iddoo dhaga'aa. Salaanni maghribaa illee gahee jira. Gara masjidaa deemna. Hayyaakum Allah wa bayyaakum. Mana kana fooloo gochuu koppii liinkii heddummeessuu hin dagatina. Vaayiraaliin akka durii miti gadi bu'aa jira manni kun. Piroofaayilii jala seenaatii koppii liinkii taa'isa. Hayyaakum Allah. Manni mana da'awaati, mana lallabaati. የድህነት ስብከት የሚሰበክበት ቤት ነው። ሐያኩም الله ከነ አብዲ መነጭፉምቲ መስጅደጋጅ መስጅድን ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ ተሕያ ዓስከርያ ለኩም ኩልኩም አካሲ ባባ ጁሲ ዱጋኑ የጋሺ ንጉ waaqa guutuudha. Mee Yohaannis boqonnaa torba baase abdii. Abdii. Yohaannis torba baase mee. Ati baasuun si mijaa'u waa wayii rukutataa jiraasi. Dubbisuufi? Dubbisiif waa wayii nasi hojii wayiittan jira. Garuu kan deesse jedhamu bichaan barbaada. Si guddisaa qoe si guddisaa. Ijoollee qabdii odoon ta'in deesse kan jedhamu. Maamaraan kiyyaa intini hin jedhamu. Maariyaamis immoo beektu. Maariyaamin. Hin baasuu namni biraa seenaa namni baastan. ማርያም ተርበሞ ሰደት ይጅ ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ነማ ባሱ ገልጭ ነማ ባሱ ኦኬ ንዛም ሁቱ ገል ናግባ ቆይ ንዛሙን ሲገልቻ ኤው ባስ ንዛሙ እቲሚያቲ ለሚ በከኒ አከኒ ባሱ ባት ወለም ሰላም ደቂቃ ቶ ግጥነን ታኩን ሆልቴ ኦኬ Tap good as in mojol. Tap good a million again. Tap again. Please. Ya ilahil alamin. Kana man waman sisu ka balamin. Dia takko kana akka shinde seel man qabdu man waman sisu danda'u utarra jiraata. Maali pente tayre khalas. Pentumma arra anif tiji waltane irrafuna lammisarra. Yooni kana nu namansiif. Tiji walii galle irraa fuuna lammisarraa pheenxee miti jennee qullaa galchina. Dhugaa waaqayyoo kana nu amansiisu qaba. Fidu eessa jira dhugaan hin deenye Maariyaam. Hin qabdu suruma ijoollee. Meeqasinii baasa? Ittimi lammi ittimi. Mateos torba bani ammasit ragaa biraa siin kenna. Kaameraa baas. Torba. Mateos torba meeqasii bannee kun? Kaameraan hin baane. Nan baana kun. Mateos torba meeqaa? Lakkoofsa tokkorraa amma dubbisi. Yohaannis intiniidhaan baasisi. Yohaannis torba tokko amma shanii. Maaf dheeressita ba'uunidha. Maaf dheeressita bootuma Maariyaam deesse. Dhaggeeffadhu baradhu taa'eeti. Boota Maariyaam deesseedha bichaa baase. Yohaannisidha nizaamu. Maatiyoosi miti. Maayidha mata dureen isaa dubbisime. Tiiji mata dureen isaa maal jedha? Dubbattu
Ui, intani rajara. Amma laala Yesuus fi obboleeyyan Yesuus kan jedhu mootteen kanan barbaadu. Bakka asii dubbisa bakka dhagge. Na dhaggeeffadhu Yesuus obboleeyyan kan jedhamu qulqulloota warra ta'e hunda akka koote ilaala jedhee jira asitti. Qoy ndawum isaa jalqabnaa fi Luqaas 2:7 baas ndawum qoy jalqab. Bakka dhaggeeffadhu dirqama qoy siifa mirkaneessa maali yaaditi nafaan adeemiyati. Sical maal jedha Luqaas 2:7 hangafa ilma ishee deesseedha. Hangafa jechuun isa jalqabaa. Lafa bultii karaa deemtutti iddoo hin arganne waan turaniif siree horii keessa nyaaturra ciibsite. Kanaafiyyuu hangafa ilma ishee deesse jechuun maal jechuudha? Yesuus jalqaba dhalate jechuudha. Tokko kanadha. Iddoo ammaatti naa dhaqmoo Maatewos 7 Yohaannis 7tti. Dhaggeeffadhuti. Bareechan si ibsa. Yohaannis 7 yaa. Yohaannis 7 dhaqe. Namni gurra qabu haa dhaggeeffatu. Siifan dubbisa. Yaa. Lamisa. Kana booddee Yihuudoonni warri Yesuusin morman isa ajjee galii kaasee turedha. Dhaggeeffadhu qaba. Eshi. Eenyullee mul'inatti yoo beekamuu barbaade hojii isaa dhoksaatti hin hojjetu. Amma garuu ati hojii kana hundumaa hin hojjetta erga ta'e biyya lafaatiif mul'isi ittiin jedhan. Obboloonni isaayyuu isatti hin amannee dhala. Obboloonni isaayyuu lakkoofsa 5. Obboloonni isaayyuu isatti hin amannee. Warra kaaniyyuu miti. Obboleeyyan isaa eenyudha? Obboleessa bira. Obboleeyyan isaa eenyudha kan isatti hin amannee. Kiinoo dhageensi baasa kaam. Amma mee obboleeyyan isaa Yesuus nama guutus waaqa guutus nama ta'ee ka asirratti jiraate isaan obboleeyyan hin qabu. Obboleeyyan jechuun kan wajjin jiraatedha malee Maariyaam deesse kan jedhu siin jedhe amma laata. Obboleeyyan isaa qulqulloota kan ta'an hunduuyyuu kan lafa irra kan jiraatan hunduuyyuu obboleeyyan isaati. Amma la Maariyaam deesse akkuma ammaa kana jechuun Maariyaam deesse kan jedhu fidde. Of goyoomsika obboloonni isaayyuu isatti hin amanne jechuun addatti obboleeyyan kan jedhaman jiru jechuudha. Fooniin kan dhalatan hafuura oduun ta'an dhaqi banisan Maatewos 13. Ayyee lakkoofsa 55. Yihuudoonni hin soban asitti. Hin soban dhugaa dubbachaa jiru. 55 irratti maal jedhaa? Laa. Kun ilma isa muka sooftichaati miti. Haati isaa Maariyaam jedhamtee waamamti miti. Yaaqoobii fi Yoosef, Simoonii fi Yihuudaan obboloota isaati miti. Obboleettonni isaas dubartoonni jiru jechuudha laa. Obboleettonni isaas hundinuu as nu bira jiru mitiire. Eegaa wanti kun hundinuu eessaa dhufeef jedhan. Obboleettonni dubartoonnis ni jiru. Garuu dubartoonni yeroo san maqaan hin dhaamu ture iyyuu warra dhiiratu maqaa dhaama. Kanaafiyyuu jira meeqa jiraas? Lammii. Tokko jedhe. Koyin xumurre. Lammii amma kana dhiisaan bootaa kanan beeka. Isa kana dhiisi kun obboleeyyan isaa kan jedhame kan garaa tokko baay'ee jedhe kan Maariyaam deesse hin jenne. Maariyaam deesse kan siin jedhuun siin jedhe. Ayyee dhaggeeffadhu. Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa Galaatiyaa tokko dhagge. Addatti immoo Phaawulos maal akka godhu? Phaawulos hin sobaa hin sobu. Eenyu sobare? Eeshi. Galaatiyaa tokko. Lakkoofsa 19. Laa. Yaaqoobiin obboleessa gooftaa irraan kan hafedha laa. Yaaqoobiin obboleessa gooftaa irraan kan hafe. Ergamoota warra kaan keessaa tokko iyyuu hin argineedha. Yaaqoobiin obboleessa addatti baasee obboleessa kan jedhu. Kanaafiyyuu
fooniin akka achi keessattuu jechuudha Maatewos 17 obboleenyi isaaniyyuu isatti hin amanne gaafa jedhu addatti baasee dubbata jechuudha. Kanaaf kutaawwan sadan kun Maariyaam akka ijoollee qabdu ni dubbata lammii jechuudha. dhiisama. Dhugaa waan hin jirren Yoo si- haasa'in. Garmi waanuma jirren haasa'in Rabbi. Amma ani kanas hin barbaade Maariyaam amma deessi kan jedhu malee yoo obboleeyyan kan jedhu mati kanan sirraa barbaade. Obboleeyyan ammas hin jedheen jira. qabamteerti. Qabamte. Maal jettee? Yookiin musliima taata yookiin gara pheenxee dhuftaati. Gidele. Beentemmaa gidele. Kanaafuu waan hin jirre sobina. Obboleeyyan kan jedhamu Iyyasuus Kiristoos lafa kanarra jiru qulqulluu warri ta'an hundi isaaniitu obboleeyyan kootii jedhee jira. Kanaafuu Maariyaam deesse kan jedhu sirraa barbaade malee Maariyaam obboleeyyan Iyyasuus kan jedhu sirraa hin barbaadne. Ishi abdii galatamu waan carraa kenniteef. Wanta akka asirratti tiiji waa wayii si gaafadha. Akka eeguuf itti kenname malee itti kennamte malee fuudhuuf miti jettee ati. Maal jette? Maariyaam kan ishiin kaadhimaa jedhamtee akka eeguuf itti kennamte malee fuudhuuf yookaan abbaa warraa miti waan jetteen si areeffamti. Jechuun akkuma abbaa warraatitti kennamteef. Ahaa, kanaafuu abbaa warraati mi? Eegduu ishiiti malee abbaa warraati miti abdii. Akkas taanaan immoo amma fakkeenyaaf yeeyyii re'eetti kennanii eegin jedhuuni. Ishiin re'ee miti kaa. Re'ee caalti malee aga yeeyyiin re'ee barbaadu caala dhiirri dubartii barbaada. Argannaan kophaatti. Ishii kana bee Waaqayyo irraa waan itti dhufe. Akka No. Waaqayyo irraa miti. No. Abbaatu kenneef. Ayidallam kan kenneef bar abbaa Maariyaamiitu Yoosefiif kenne malee bar Waaqayyoo miti. Waaqayyoo eega inni kaadhimatee kaadhimaa kooti erga inni jedhee booda Waaqayyo maal godhee Waaqayyo ergamaa itti ergee kaadhimaan kee kun namarraa ulfoofte seetee akka hin dhiifne akka irraan fagaanne ishiin hafuura qulqulluudhaan ulfoofte jechuudhaan Waaqayyo ergaatti erge malee sana dura bar maatii walii galanii rukutachuumaa fi kaadhimate malee inni isa atamma Waaqayyo jedheefi miti. Waaqayyo eega inni Inde Maariyaam erga taphasartee booda beekan inni kaadhimate mati. No. Otoo isiin hin taphassaramini otoma isiin hin taphasaramin dura Waaqayyo kaadhimate intanaan. Gaafa taphassaru maal jedhe ergama? Ergamaan Waaqayyo maal jedhe? Okay. Ergamaan Waaqayyo gaafa dhufu maal jedheen? Maariyaam kaadhimaan kee hafuura qulqulluun ulfoofte hin jenne? Si garsiisu macaafarra. Maariyaam gaafa Yoosefitti dhufee abjuutti ergamaan Waaqayyoo si garsiisa. Ergamaan Waaqayyootu Yoosefitti dhufe. Yoosefitti dhufee maal jedheen? Maariyaam kaadhimaan kee hafuura qulqulluun ulfoofteerti jedheen. Qoy Maatiyos irraa si banee si garsiisa. Okay. Maatiyos boqonnaa tokko. Eshi. Eeywa. Lakkoofsa. Maariyaam ድንግል እንደሆነች ታውቃለህ? በድንግልና እንደጸነሰች ታውቃለህ? እሱማ አውቃለሁ። akkana jedha laa. Yesuus Kiristoos akka kanatti dhalachuu Yesuus Kiristoos akka kanatti fufee jiru ture jedha. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turte laa duraan jirti. Yoosefiif kaadhimamtee turte. Isheen Yoosefii wajjin utuu wal bira hin ga'iin hafuura qulqulluudhaan ulfooftee ergamaa argamte. Yoosef inni ishee kaadhimate nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee uummata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Otoo Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaa gooftaa abjuutti itti mul'ate yaa Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee bira of biratti fuudhi malee hin sodaatin jedheen. Argite? Durseeti jechuudha. Otoo bisraatiin isiitti hin dhufin dura Yoosef kaadhimatee ture. Yaa ogaa namni maaliif wal kaadhimatamee namni? Akkamas taa'utetti keessatti wal laaluu fi wal fuudhuu fi. Tayyib ergama eega Yesuus hin deessee booda
Malee garee kaadhimaa isaati yoo. Yaa otuma siin hin dayin iyyuu bira ga'uu hin danda'a bara. Yani wanni isa dhowwu hin jiru maaliif jennaan haadha warraa isaati bakka. Haadha warraa keerra abbaa warraa keerra namni si dhowwuu danda'u hin jiru. Haadha warraa keerra namni na dhowwuu danda'u hin jiru. Maanni maa ይከለክለኝ? So እንደዛ ነው። Olii galatti kana wanni eegi jedhanii dhiira dubartiitti kennanii dubartii dhiiraan eegi wanni jedhan hin jiru. Dhiira dubartii jira iyyuu kan walirraa eeganu maal eegi jedhanii itti kennu obbo safuudha obbo. Salaam alaikum. Abdiin tasaasayin jechuun yeroo sanii namni tokko Fiiji takka na wajjin haasoftaa. Ustaz waraanii wajjin haasoftaa. Nagaa jirtu ustaz akka fayyuma. Gaafa yaa keessanii. Alhamdulillah. Abdi takka na ayyamiti Alhamdulillah baga jiraattan. ani ba'uun edda nagaa naa tura siraallee. Bayin tiju waa tokko sitti himaa qo'aal tokko. Hello ta'u. Hin dubbadhu waa sitti meetanii baata ilaali. Yoosef ከዛ በኋላ ዱፌ ድንግልናሽ በሌሴራ ገሩቱ ድንግልናadhaan deemtes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaratu fuudhaan beektamti Maryami. Maal jette? Akkan jedhe akka macaafaatti Yooseftu dingilii irraa fudhate garuu immoo yoommoo dingilii qabdeettanis inshallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu fuudhaan isiin jedhe. Lakki ustaaz akkas hin jedhamu dhugaa. Dhugaadha bara akka islaamaatti gaamati kan sitti maa jiru malee inti miti. Jannatatti. Mangandaatu ta'a. Ish bakka nagaatti. Itti ufa. Dubbadhaa. Dubbadhaa. Jechumaafan jedhan waa'ee dingilii kaasnaan dingiliin maalidha isatti badaa sanan beekwan. Alaa kulli haal fayyaa keessa nagumaa jirtu ijoo. Naaluma jenne miti. Baga jiraattan naadhu. Ameen baga waliin jiraanne maasha Allah baga jiraattan hundi keessan. Walirraa babballe miti ijoo sheerii godhame yaa Allah. Sirriitti malee. Khair inshallah. Sheerii godhaa jommee namni gaaffii yookiin waan nu deebistan mee isin gaafanna. Waanuma amma kaasa irratti isin gaafadhame namni deebisuu danda'u. Lammis akkasin jedhamu garuu akkam? Mee hafu bakka inni jedhameera. Gaaffii nama dura abdii gaafadheen ture isumatti naaf hubama. Maal jette mee nageenye? Sas gaaffii lama na gaafatee gidduudhaan ijoolleen gidduun seenanii gaaffiin inni tokko bareedaadha baga yaadachis ta'e. Gaaffiin inni duraa namni jannata keessatti maal hojjettu kan jedhu inni lammaffaa immoo daa'imman gaafa ka'an umurii gaafa du'an irratti ka'u moo akkamitti ka'u kan jedhu gaaffii kana lamaan gaafatee. Ish bismillah ar-rahman ar-rahim sagaleen koo si jeequ baate mastaatii tokkotu gadi buutee ol deebi'uu didde. Bareedaadha sagaleen ajaa'iba. Ishee si jeequ baate. Gaaffiin jalqabaa jannata keessatti maal gootu kan jedhameef yaa'u duniyaa kanarratti nuti musliimoonni ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhani addunyaa sijnun lil mu'minin jedhani duniyaan kuni mu'mintootaa fi mana hidhaatii jedhani. Kaafiroof immoo jannata dhaadhan addunyaan kun kiristaanotaaf immoo jannata dhaadhan. Bara ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam namichaan tokko dhufeeti maal jedhani yaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniyaan kuni ati jannata jetta kun garuu jireenya akkasitti jiraataa jirtu jedhe. Akkuma gaaffii gaafsana gaafatamaan dharlee namni dhufe akkam akkas jettu kunoo musliimoonni maal makiinaa maal fakkaatu nu namni qabatanii deemaa jiruuti naggaadeen daldaalaan isamiti jechuu dandeessu. Garuu ammoo miizaana guyyaa qiyaamaatiin gaafa wal bukkee qabamee jedhu waan guyyaa qiyaamaatti nu qophaa'ee jiru yookiin jannata keetti nu qophaa'ee jiru wajjin yeroo wal bira qabamu jireenyi nuti asirratti jiraataa jirru mana hidhaati. Isiniif immoo abiddi guyyaa qiyaamaa isiniif qophaa'ee jiru jireenya keessa wajjiniin gaafa asitti walitti qabamu akka waan jannata keessa jirtaniiti. Kanaaf akka barbaadda waan taaniif warra kiristaanota asirratti jannanni duniyaan kun jaraaf jannata nuuf immoo mana hidhaatii jedhan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. So maal jechuu barbaadeeni gaafa jannata keessatti musliimoonni maal hojjennu jettu asitti waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraa nu dhorke hedduutu jiru.
waan isaaf ajajamnu hedduutu jiru amma dandeetti keenya jechuudha wannoota rabbiif jechaadhaa goone sana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mindaa isaa nuuf kenna ajrii isaa arganna sun immoo asittis waa hundarraa dhorkamaa baanee achitti dhaqnee waa hundarraa dhorkamnu fakkeenyaaf shabaaba dubartiin dhufte hundumtuu numa nutti bareeddi fakkeenya sitti maa jira dubartii hundayyuu nuti akka islaamaatti dhaqnee sanas irra qubataan oolu akka namni fakkeenya boyfriendii dheedhaa ishee kanarraa deemaa immoo isheen kun innaa bareeddu ishee kana dhaqaa inni godhuuf kana dhaqaa kana hin jiru nu bira yoo fuudhe tokkuma fuudha yoollee wanne dhen dabalata ammoo waan rabbiif jecha amma sanarraati waan irraa dhorkame isin jedhe irraati dhorkamtee guyyaa qiyaamaa ni argatta fakkeenyaaf dhugaatiin dhugiin jedhame asirratti dhugaatiin achis si qophaa kan nama macheessine kan waan nama hin goone suuratu Muhammad irratti akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nutti hime jechuudha wanni dhugamu akka aannan adii damma saafii kan ta'e kan nama macheessine maqaa isaa wal fakkaate malee kan adda ta'e jechuudha nyaata asittiin arganne rabbiif jecha ati gad of qabdee soomtee maal jette ni argatta achitti kan deemnu jannata malee mana hidhaadhaa miti jannatuma jechuun isaa iyyuu atakiltii jechuudha hiiknumti isaa normaali rabbiin quraana keessatti gaafa qonnaa koo saddeet keessatti dubbatu waa'ee warra jannataa gaafa dubbata jannata jechuun waa'ee atakiltii warra asii dubbata jannata jechuun atakiltiidha asitti guyyaa qiyaamaa atakiltoota akkaan babbareedoo fi ijatti arginee hin beekne keessa dhayita maal gochaa keessa gaaddisa isaatiif qofa deemta ala ni nyaatama ni dhugama achi keessatti inna al-abraara yashrabuuna min ka'sin kaana mizaajuha kaafuura waan dhugamu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu qopheessee jira jireenya jiraatta achitti malee asitti hidhamtee achittis immoo dhayitee akka nama mana hidhaa galee taa'etaniin akkuma ergamootaa ta'ee waaqeffadhaa yookaan immoo rabbiin qulqulleessaan mataa miti rabbiin qulqulleessa garuu nyaataa dhugaadha akkasitti tokko jireenya gaarii jiraataadha kabraa umurii kamiin ka'u ijoolleen xixiqqooyyuu ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam kana hadiisa keessatti nutti himanii jirani namni hundumtuu umurii dargaggummaadhaan kan inni achi keessatti ka'u inni jaarsaas inni ijoollees hundumtuu umurii wal qixxeedhaan dheerinni isaa dhuma 60 akka Adam alayhi salam akka kanatti ka'amaa jedhanii ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam nutti himani kanaafuu ijoollee wanti jedhamu tokko hin jiru jaarsa wanti jedhamu tokko hin jiru dargaggummaadhaan kaama achi keessatti dulloomni hin jiru duuni hin jiru rakkinni hin jiru jechuu jannata keessatti akkas yoo sii deebite taate lammisa garuu sagaleen koo hin jira waaqeffannaan inni dhaabbate jechuudha maal jetti sagalee kenna gawan waaqeffannaan hoo worship waaqeffannaa yaachi keessatti maa yoo waaqeffattes dhiistes maal asitti waaqeffattee waa hunda hojjettee achitti nyaadhu siin jennaa hin nyaattaa waaqeffadhannaa waaqeffatta min chigiraalle asittuu bakka fedhiin keessa rakkisuttuu waaqeffattee mi achi keessee min chigiraalle su waaqeffachuun adda ba'ee achi keessatti hin ibsamne jechuudha maaltu lakki rabbiin kee ni qulqulleessa achi keessatti rabbii qulqulleessuu jechuun kunuu waaqeffannaadha rabbii qulqulleessuu jechuun waa hunda godoloo hundarraayyuu akka inni guutuu ta'e istighfaara garaagaraa jechuun waaqeffannaadha ibaadaadha nu biratti sii galee nyaattee dhugdee rabbii kee galateeffataa sii galee garuu wanni dirqamaan rabbiin achitti galateeffadhu waaqeffadhu jedhamu hin jiru ilmi namaa ni'imaa tola rabbiin olirraa kakaase ni galateeffata achi keessatti rabbiin isaa galateeffataadha kan inni taa'u walii gallee naayyee galatuma asumaatti jannata itti deemtu moo isiniif dhufamee birootu nama wayii gaafadheen ture jannatni keessan itti deemtu moo isiniif dhufa asumatti
Ay jannanni waan warra muumintoota rabbi sodaataniif qophaa'edha. Waan qophaa'e immoo situ dhaqee fudhata malee ittiin deemamu. Noobeel shillimaatii gaafa qophaa'e jara dhaqee fudhata malee ittiin deemu. Waan namaa qophaa'edha kan fudhatu. Waan namaa qophaa'edha kan nyaatu. Ol butamtu sinis akkuma keenyadha. Akkas ta'e. Wanti maal ol butamta maa hin duutamti duuteen kaata. Tole. Isaan booda lubbuun ilma namaa silumaayyuu gara samiitti kan isheen ol fudhatamtu. Tole. Lubbuun ilma namaa gara samiitti ol fudhatamti. Foonii fi lubbuun walitti hin deebi'a miti reebi. Hin deebi'ee guyyaadhuma. Yaa gaafa foonii fi lubbuun walitti deebi'u. Jannatni keessan asii miti waan ta'eef gara san deemtu miti. Gara jannataa dhaqna. Akkamiin ol baatu? Ergamoota waaqayyootiin ol butamtu moo? Akkamitti? Liiftiidhaan ol baana. Akkamitti ol baatu? Mee isa kana natti maal? Akkamitti ol baatummaan akka fedhetti ol naa baasu jannata gallaan maal na dhibe? Liiftiidhaan naa baasu. Yoo barbaade qilleensaan naa fuudhu. Akka barbaade naa geessu garuu jannatuma naa galchu malee. Ustaas takka ishee gaafnis hin gaafadha. Sila gaafadheen ture xumurarra geera waa'ee jannataa irrattidha. Haa xumuratu dhiifama ishee geedoo. Lammisaaf. Isuma wal qabataa waluma duukaan nu deebisu. Obsi haa fixatu mucayyoo hin gaafatta. Dhiifama geedoo kokkal tokko. Lammisaaf duruma jannata sana haa galamu mee jannata sana gallaanii. Yoo barbaanne karaa barbaade ol nu haa fudhatu sanaaf hin cinqaminati. Waannaan jannatuma nu haa galchu malee. Yaa nu min falligoo jannat magbaataaችን ከተረጋገጠልን karaa fedhe yoo nageesse maal na dhibe. Sigalee Ameerikaa deemuun koo beekamnaan karaa nagaa ta'u malee karaa fedhe yoo nageesse jeettiidhaan nageesse pileeniidhaan nageesse makiinaadhaan nageesse dooniidhaan deeme makiinaadhaan naqee waannaan Ameerikaa ga'u kooti. Kanaaf wanti caafame hin jiru jechuudha karaan ittiin deeman. Jannata galuu keenya malee ol butamteef gadi butamtee wanni onnee dha tokko hin jiru. Walumaa galatti garuu moo wanni isin jechuu barbaadu? Jannanni kan isheen qophaafte samii keessatti. Jannanni kan jirtu samiir. Sigalee. Kanaaf lubbuun ilma namaa gaafa duute achitti kan isheen ol baatu. Gabbitoo yaa lammisaaf. Yaa normaalii akkatti ol baa'u hin beekamudha. Already gaafa inni dhufe waan godhu isa beekadha walumaa galatti. Karaa barbaade ol nu baasu maata akka kana maa ciqii irraa hin qabnu nuti karaa fedhe yoo nu baasayyuu. Okay. Akkas. Ishi ani immoo jechuudha sila gaafadheeraa naan xumuramne deebi'e. Nagaamame sagaleen. Inni nagaamame gaafadhu. Nabiyyiin inni isin jettanii ilma Maariyaamii kana achirraa laa maaliji dhufaa irratti walii gallee addaan baane anis hojiirra hin jira akka kana naan jechaan turre. Ayyee. Warri kaan immoo deebi'ee du'a afaanaan jedhanii dhufaa deebi'ee immoo du'eeraa du'aa ka'eeraa deebi'ee immoo gara biyya lafaan dhufaa ammas immoo deebi'ee du'aa erga inni du'ee booddee immoo namoonni hundumtuu lafa kanarraa bahu. Ayyee sagalee kootu moo kan keessatti nan kutte adda fitte. Halloo. Sagalee kooti jo. Isan tikkilidha. Aywa. Fitteetti gaafatte? Waan adda cite waan fakkaate. Aywa. La ilaha illallah.